ilaalaa ture wajjin rakkataa ture si waan ta'eef wallahi ati ummata Jimmaa biraas ummata Oromoo kutaa 11 biraa galata hammana hin jedhamne qabda wallahi maqaa rabbii an kana ragaasii baa Oromoo ragaasii baati ummanni ማሻአላህ ተባረከላ ሙባሪክ በኤጅራ ኮንጅራ በገገመደን ሁንዲ ኬሰንዩ ስኒን ጀዳ ኦሮሞ ወላሂ ሄዱ ተቆ ቀልቢን ነው ጫቤ ቱሬ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን በኤጅራ ሸበካት ተነቀበ ኪረ ዲፈማ በነ መሰገለን ጥቆ ኦብሳ ኔትወርክ ያዋን ተኤፍ ኔትወርክ ሆዳ ዳባዳ ربي ترى جالته شيء كمال قالته منو بجراد والله سيني لما تامو كينغي كمال عبد الله والله أبان فريسي جاب سوندان داو أكا ورانا دمسي غوريلا تيتس كباجا قدانو بيرا قبدا كمباجا مات أورمو بيرايس قبدا أبان فريسي عملي كي جاب سوندان داو نمني غا الرامي تي غافا غرتي أولولا غرا غرا أولولا توكو توكو سر أوفا ترونيس عملين كين كامني عديل ما نمار غلطة نيجين ربي رغلطة إيجاد ومالي علمي نما وان فيتيو بوتيف غلطة سينغلشو كيسافو نمني أورومو غلطة نمان كابو تغان ستيماني غلطة نما أفانو مان جدا مالي غافا مجان كمانا مشترفا جروس براسي أرغا توري عادس غافا مانا إيراج إني سينس وجد أيكي أكا سنتوري سلا أكا عادا كينا تتي kana isinura dabarre jettanii keessan fitrettanii rabbi isinii haa fixu nama wali kaasun taanu kanaaf ammoo baga rabbi mucaa kana achi gadi baasee jedhee ganaadhaan malee fuuldura yaalli mucaa kanaatis jira gargaarsi mucaa kanaatis jira waa hedduu jira dhiisaatii amma ajandaa kanan kaasinaa atillee keessaan waan jiru akka sirraa fixannullee abdii qabna galatoomi ulfa addu kabaja kaleessa aadaa arsiin qabdu kabaja arsiin qabdu saniif dubbattes yoo ta'e keessaan ibsadhu boleessa keenya si jaalanna si kabajna rabbi yaa rabbi bakka guddaan si haa ga'u siin jira ulfaadhaa galatoomaa yaada isinitti hin dheeressa. Mube badubbisa gammachuma yaada isinitti dhabamana ajanda kana yeroo biraan bara mube dabree itti gammannee ajaan isaa baatee biyya galeellee komiin dhawoo taatellee san qabna anamma ofsa godhe xiqqo dura miira keessa seenu yaadde iyyuu sabaree jira ayyee itti fufi boona abukaatoo itti fufi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi. Obboleessa keenya mubee baga rabbi si baase wallahi baay'ee qalbiin qabdeetiin turte gaafa nati akkasitti mukaayaa eenyummaan ija keessa si maraa ati kophaa kan kee jettu sanii wallahi baay'ee qalbiin keenya ni qabde baga rabbi si baase akkasuma san obboleessa keenya keenyatis galatoomi mucaa kana wallahi kallattii adda addaatiin bira dhaabbattee mucaa kana hordofaatiin turte har'allee kaleessallee osoo waa meeqa jedhamu argaatuma jirra. Amiin amiin. Rabbi si haa kabaju. Wallahi baay'ee dhuga machitan dubbadheetiin ture tana durallee waan kingi dhiifama ishii shabakaan isin jiru wal argina inshallah boodarra wal argina sii dawwalaan illee. Ayyee muraaja'aa sanii eegaa turre xiqqoora fi ka'ii arabiyallee sii fidee muraaja'aa sanillee har'a qabda guyyaa lama sadii booda inshallah. Ayyee gaba waddani kingi hundaafuu mubee baga baate kingi atillee jazaakee rabbiin si haa kafalu habiibi qaali. Amiin amiin. Ramza amiin amiin habiibi. Mubiyyee baga gammadde habiibi kiyya wallahi laazimi. Mubee ko baga rabbiin si baafate kingi ko abbaa fedhe caaltaa wallahi jazaakee mo rabbiin si haa kafalu siifillee. Ayyee jabaadha fayyaa ta'a yeroo biraa yeroo kingi ko abbaa fedhe caaltaa wallahi galata guddaa qabda saba Oromoo bira. Ayyee galatoon wal faadha. Raani. Kingi ko kabaja guddaa qabda wallahi akka saba Oromoo biraatti baay'ee si galateeffanna. Ati dhugumaan kingiin of ziraadhuu sin dalashee qaalii ko nagaannoo ture erga ba'u deemte yeroo biraa walitti deemina. Raani osoo hin dubbatin baate
Abdi mee nama daruurii eenyu galchaa? Haani galchaa, haani Haydar galchaa. Haanu mee jibi. Assalamu alaikum. Alaikum salaam. Hin mul'attu ati? Neetworkii lamatti fakkaata. Mubee baga nagaadhaan bahee kingi keenya akkanatti si beekaa. Hin beektaa wal beeknaa. Gaarummaa keettan si beekaa. Wallaahi hedduu galatoomii. Rabbi jeesaa keessifa kaffalu. Hedduun si kabajaa, hedduun si jaalladhaa. Kingi keenya umrii dheeraa naaf jiraadhu. Hamaan sin argina. Kanatti beekuu dhufee kabajanii boos. Amin haanu galatooma isin hundi keessanuu ulfaadha galatooma. Asli jiru asli yoo jiraatame naa. King Kamal. Ahlan wa sahlan. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullah. Ya boga guya Oromoon beektaa silaa guyyaa namni waa godhe kana nama fayyaduu beektu jasaa kee rabbu mase haa kafalu. Abshire. Mucaa kana hedduu kana jaalattu fayyisaa jirta rabbi bakka sirraa irratti hunda si haa fayyisu. Amin amin. Baga wallahi lubbuun jiraattee mucaa kana bira dhaabbatte wallahi namni fi hamaan qabu guyyaa si tolu qaba. Oromoo hedduudhaatutu Makkaa fi biyya Arabaa tana keessa namoota jajjabaatu jira. Namoota kana hundarraa namni mucaa kana dhiyaate aarsaa waan barbaachisu kafalesi. Wallahi hedduun boonsitee galatoomii ulfaadhu jechuun barbaada. Mangistii kiyya duraanuu hedduu si jaaladhaani. Wallahi. Allah ikirma ka subona ki jawaadhu jiraadhu hin badina. Inshallah yeroo birallee bal'inaa gammachuu fi Okay, abi galatoomii. Jajjara rajilta fakkaataa bal'inaa wajjaasa. Bal'inaan garuu anna namaana guddisee isinitti dhamadhu obboleessi keenya hidhaa bahe malee qarqaarsa keessan isinirra jama. Qarqaara bira dhaabbadhaa. Haasawa nama milee nama buusu nama cabu. Laaltan yoon jedhina. Waan san hin dubbadda xiqqishoo dhiifamu. Minute. Dubbadhu. Laali obboleeyyan kiyya namni humni tokkoo fi 500 as jala dhuftan kuni waan tokkoon isin hidhaam. Mucaa kana gaafa jalqaba asirraa miskinnummaa nuti walitti qabnee waan dandeenyu bira dhaabbannee turre. Har'a immoo isin dheengadda mubaarak gaafa qabamee mana hidhaatitti deebuu boo'aa turtan. Mee jara keenya akkuma boochanii nama 500 dhuftan kanatti waan dandeessaniin gargaara. Yaa Oromoo booyuu tana dhiisa. Ogguu namni maallaqa kannaa obboleessa keessan ijee boruuf isiniif daawwadha rabbi biratti illee waan qabdaniin tiffatinaa xiqqoo keessan kannaa jiran. Mucaan kun isin malee naman qabu, firan qabu, aaliin qabu biyya tana. Jara keenya waan dandeessan keessaafuu waan feemas hedduu asirra yaadu turuun mee gargaaraati risiitii maxxansaa obboleeyyan kiyya. Wallahi gargaaraa mucaa kana bira dhaabbata. Akkaawuntiin maxxanee waan jiruuf akkaawuntii irra galcha warri kaluu jirtan nu dubbisa. Kallattiin gargaarsi bira mucaan kun ala abukaattoo isa barbaachisa. Nyaata duudoo isa barbaachisa. Mana addaa isa barbaachisa. Waa hedduu isa barbaachisa. Haga duraa Mustafaa keessayyuu miti ala kanatti gargaarsa asittuu waa hedduu isa gaafata. Oromoon harka bal'isaa fi cinaa bira dhaabbadhaa waamicha kiyya irra deddeebi'ee kana isinitti hima. Salaamu alaikum. Akkas gargaaramu bakka nagaatti namtisti fuullee ta'e. Sabboonaa xiyyaarati maaltu jirani beektaa? Yoo waan dhaggeeffadhu jecha makkamaraanaa guddinaa jee faranjii fi rabbilleen nama jaba jaalattii jee sigaltee Akkas. ammoo jecha kun ifinillee walitti dhufan jabeenya isaa ibsu barbaadeeti jabeenya warra isaanii ammoo ani yoo waate harargee yoo na gargaarte Oromoon guutuu na gargaarte. Ini Turki.